namni bakka kaleessaatti nafu arra dhugaan isaaf galaa amma ati islaamni nama ajjeesera kan jedhu nama takka nama du'e sanaa fi nama ajjeese sana tokko naaf kenna. Sodaa lubbuu keetiif jettee ofima keetii haasoftee ofima keetii kaaddaara. Waan barraa'e dubbisii mararaaba. Dhaggeeffadhu obboleesso. Ani kaleessa islaamaa arrabseera. Yes. Ani kaleessa nabi Muhammadin arrabseera. Ol deebisi Khalid. Ani kaleessa nabi Muhammadin arrabseera. Yes. Arrabseera. Ganaa nama baay'ee irratti dubbadhaa. Dhiifamas nan gaafadhaa. Ammallee dhiifama jechaan jira. Nama caalaa ani kanan dhiifama gaafadhu rabbii kiyyan dhiifama gaafadhaan. Dhiifama kan argatan ilma namaarraa osoo hin taane rabbii irraati. Balleessaa ko sanaaf immoo otoon argameera ta'e yeroo sana na adabsiisa. Dhugaadha. Waggaa darbe natti fakkaata. Amma immoo sun hundumaa gaabbee sun hundumtiyyuu tokkoffaa waan nama dhibu jechuudha. Yeroo sana balleessaa sanatti kan na jajjabeessu jechuudha. Jaldeessa kee ture, barsiisaa jaldeessa kee ture. Kan karaa iimootti muddinaan jedhu, kan tiiktook inboxiin itti muddinaan jedhaa ture, jaldeessicha ture. Mee yoo soba jette jaldeessa sanatti sheer godhaa fidaanii sobaa jedhu asirra galee. Si galaa kan tuttuqee amma maali dhabe? Itti muddi jedhee kan karaa keessaa itti muddi jedhee kiyyootti nama galchuu jaldeessichaa jechuudha. Dhaggeeffadhu kotootaam callisi dhaggeeffadhu. Siluma namni waa qaasaa baattee deemtu nagaan qabu. Siluma namni waa inni keessaan si jedhe sana ragaan mataatti baattee deemtu ragaan qabu. Xaraara naasee waciin. Jaldeessi qabu muddi jechaa ture dhaggeeffadhu waa'ee ragaa keetii waa'ee maalee keetii akkasiif ba'anii. Gara deemutti kabajaa hin qabu baay'izawee namni waaqa sadii sammuutti jeellattee deemtu badaa nagaan qabdu sii galee as dhaggeeffadhu na jalsitti wanti hundumtuu sa'atii ati jetteetti dhufuu hin danda'u yaa wasaktitti jechuudha. Okay, garee korrojaa amma piroofaayila godhate deemtu kana hawwiyaan afaan ammayyaa daqiiqaa muraasaa jechuudha. Hambaa garee shaadaa callisi miyuutii qabadhu. Najas mana kanatti akka barbaadan haasa'uun hin jiru wasaktitti. Miyuutii qabadhu sa'aatii ani geessetti carraan sii kenna. Callisi ati nama wallaggaatti galuu sodaatee bushooftuun keessa waggaa 4 ta'aa jirudha. Nama hannaani wallaggaatti ba'ee galuu sodaatee gimbiitti galuu sodaatee bushooftuun keessa taa'aa jiruudha. Ati callisi wal beekna. Ati jechuudha abaa'uunasi. Hudduu keessa si dhiittee si ajjeesuuf jennaan waan gootee baateen beektu ati. Waan gootee baateen beektu nama bushooftuun keessa waggaa 3 maal faffaataa jira wallaggaatti galuu sodaate. Callisi gummaatti nan beekaan. Nama mataa addatee gurgurdii uffatee boo'icha wallaggaan deemee deebi'eedha mati. Nama qamisii uffatee boo'icha wallaggaan naqee deebi'eedha. Yoo wallaggalli taateedha mini biyyi koo. Sharxiixaan ragaadhaati us. Usiin jedhan gwaddanya kee ragaadhaati nama gurdii uffatee jechuudha. Nama gurdii uffatee boo'icha fira keetii wallaggaan deemee deebi'eedha sin beekaan. Kan akka dhiiraa isaasirra. Anaafati wal beekna bara warra kantu nu beeku malee. Dhuguma dhugaa qabaatte miyuutiin irratti. Anaafati bareedinee wal beeknaa sin jedhe ati nama gurdii uffatee wallaggaan boo'icha deemee deebi'eedha. Nama qamisii obboleettii keetii uffatee boo'icha abbaa keetii deemee deebi'eedha. Ilaasin salphisaan. Salphisaan waan ati jettee natti jedhe nan beeka. Meeqa akkati ilaaltee manaa qabdu anis manatti gatataa ture. Manatti kan gatataa ture jechuudha. Ilmoon kennaa rabbii miti sila. Silaa ta'e bareedaadha. Silaa utuun immoo ilmoo lafaa qabaadhe maaliif Yesuus isaas hin jirreetti amantu silaa ilmoo sana nuu sinii kenna duriyyana jalaan reebsisinaa malee. Utuun ilmoo qabaadhe uummata kiristaanaa kanaaf hangumaachaan kennaa godhee dhugaa rabbi. Adaraa birri 30tti na jalaan gurgursiisinaa. Duriyyalla na jalaan reebsisinaa. Amaanaa godheen isinii kennaa. Harree irrallee na jalaan kaayinaa. Ilmoo kiyya isiniin kenna ilaa saba kana durattan isinii wareega. Inshaallah yoo rabbiin ilma dhiiraa naa kenna. Birri 30tti na jalaan gurgurinaa. Harree irra na jalaan kaayinaa. Duriyyee gandaalee na jalaa irreebsisinaa. Muka baddeessaa yookaan muka bakkanniisaa wal jala lawwaxxanillee itti na jalaan fannisinaa. Isiniin kenna ilma dhiiraa. Waadaadha. Garuu dhimme duriyyee gandaa qabdanii na jala reebsiftaniif hin jiru.
Cubbuu kee fi maaloo kee fi cubbuu isaatiin abbaan mataa isaatiin haadu. Cubbuu tokkotti tokko daanga itti darbuu hin danda'u. Abbaan cubbuu mataa isaatiin du'a. Cubbuu Addaamiif dhufee Waaqni du'ee jetti. Addaam nama kaleessa quraana gubeera. Soba hawwiin quraana hin gubne hin sobin. Qoy. Maal jette? Maal jette? Hin sobda. Maa buustanii? Hin sobde quraana gubdeetti hin Ishee sobda. baate wallahi ishee baate. Hawwiin ni deebisti dhiisaa isin. Hawwiin ofirraa deebisti waan ta'eef dhiisaa ijoolleen dandeetti dhiisaa. Warri mudee taraa nama hin baasnaa please. Hawwiin quraana gubdee moo maal jetteeyyuu? Indaa'oon jechuudha. Ani quraana waggaa 3 harka koorraa. Akkasumatti no. Qoy. Akkasumatti. Turiitti nan deebisaafi. Ani quraana waggaa 3 harka koorraa qaba. Yeroo geexee musammaa wangeela gubdeennaan ijoolleen keenya quraana gubaa turanii isaanuma keessaa jechuudha dullattiin tokko hawwi fuula kee dhoksii quraana gubii viidiyoo waraabinaa erginaan jettee turte. Namni kun nama hundi keessan illee beektaniidha. Nama miidiyaa kana irratti illee beekamaadha. Ani qototaamii akka keessaniiti miti. Ani Yesuus nama ta'uu isaayi arra waggaa 2 oli erga naaf gale. Erga Yesuus keessan illee kadhachuu dhiise. Ani Rabbiin tola isaan jiraachisaara malee kadhadheennaanii miti. Ani erga Waaqa 3 huddeelladhee deemuu dhiise tutture bubbule. Jaalala quraanaa durayyuu hin qabaanan. Amma moo Rabbiin dhugummaa isaa sirriitti natti mul'iseeti jira. Sirriitti. Sinii galee? Kanaaf ani quraana gubuu miti. Quraana harka jiru jechuudha. Bakka quraanni kiyyataa wangeelluu taa'een beeku. Kabajaan isaa qabaanan. Akkamitti akkan kabajee quraana kiyya kaawwadhee jiru viidiyoodhaan amma baasee isin agarsiisuu hin danda'a. Ani qototaamii akka keessanii miti. Kan iddoo argee taa'u wangeelaa nan dubbisa dheefaa kaa'een ture dubbisee waa takka keessaa dhabee sau dubbisaan jiru akkanumatti taazim jedhema qofaasaa miskiin jechuudha. Waaqummaa Yesuus kee dhabeen dhiisee sallee waa ergamummaa Yesuus keessaa argadheeraa galatoomu garu. Isinii galaa? Ani dubbii keessaniif dantaan qabu ganaan immoo isin maraacha utunarraa adabattanii hin maraattuuni. Isinii galee? Anamma kanan jiru Dubaa'ii keessa bakki hojii kiyyaallee Dubaa'ii keessa lakkoofsa kollee nama baay'eetu qaba. Ani hawwiini Yesuus nama jetteedhaami. Yesuus namaan jedhe bar. Nama kottaan qabsiisa. Seerri amantaa kamiifuu wal qixxeedha beekaa. Seerri biyya tokko amantaa kamiifiyyuu wal qixxee musliimaafis kiristaanaafis dhuftanii yoo nakasastan seera birattillee fudhatama qabdu. Sin kiristaanonni seera Dubaa'ii biratti yoo nakasastan fudhatama qabdu keessattuu Dubaa'ii baay'ee seerri ishee namni hunduu ni beeka. Ani gaafa sanallee hinuman dhufa. Dhufee maal balleessiteedhu miti? Yesuus akka dubartii irraan dhalate qaama saalaa keessaan akka ba'e. Yesuus akka ilma dhiiraa ta'e, Yesuus akka nama ta'e. Yesuus akka tumame wangeelatu jedha hin tumanii duuriyyatu qabee garafeen jedhaan. Anatu jedha miti wangeelan itti amanutu jedha. Duuriyyee qabdee garaftee mukatti xaxxee. Ani Waaqa duuriyyeen qabdee garaftee mukatti xaxxu ilma dhiiraatti hin amanuun jedhee. Wangeelan na deeggera bar. Ragaan kiyya wangeela bar. Ganaa nama lakkaadha miti marragoolii. Ragoolee nama lakkaadha miti ani ragaan kiyya wangeeluman itti amanuudha. Akka Waaqayyoon harreerra kaanillee Waaqayyoo keenya harreerra nu jalaa kaaniin jedhaan. Harree gubbaa harree hilmoo sanoo irratti akka ishee dheedhaan deemne carqii jala afaa deemu. Cubbuu harratti Waaqayyo namaaf haa dhiisuni. Isinii gale? Kana hunda nimaa jechuudha. Seeratti nageessitanis akka Yesuus nama ta'eef akka inni namarraa dhalate akka duuriyyeen qaxaqqaxxee mukatti fanniftee mukatti xaxxe. Akka inni nyaatu, akka inni dhugu, akka inni rafu, akka inni Waaqa kadhatu. Kana nan himaa jechuudha. Rabbiin nama hin ta'u, namnis Rabbiin hin ta'u. Ani nama nyaatee, nama dhugee, nama haguutti hin amanu. Maaltu gadi dhufa? Waaqayyoon nyaatu, Waaqayyoon dhugu, Waaqayyo hammaaman deemu. Isinii galaa? Gurratti isin calau Rabbiin tokkicha innis Allaha isa hin nyaanne, isa hin dhugne, isa hin argamne, isa teessoo isaaf malee qabuudha. Isa hin dhalle, isa hin dhalanne. Rabbiin tokkichi hin jiru Allahan alatti. Wangeela keessas immoo Yesuus ani Waaqa bakka itti jedhe tokko hin qabu. Yoo jiraate jechuudha
Anatu jilbaan daa'imee dhiifama isin gaafata kottaa fidaanii. Yesus ani waaqa, ani uumaadha. Bakka itti jedhe tokkitti hin qabu, hin jiru. Mafi. Kalas. Hin jiru. Quraana keessatti immoo Allahan ana waaqni ana haqaan gabbaramaan jedhee jira. Kanaafuu isa ragaa qabutti amanna nuti. Wanta ragaa hin qabne duukaa maaltu nu rakkise? Ameen jedha maani. Anisi kana waaqumarraa dhagayeetiin dubbataan jiraan. Anillee waaqayyo jina naasa. Maal anis pheenxeedhaami? Anis waaqayyo jina naasa'uu jalqabee jira. Anis paasteriidha. Paaster Hawwii, raajii Hawwiidha jechuudha. Ani si shuumeera hawwi. Ani si kenne kan koduri. Ameen nama waaqayyo. Ameen eebbifama. Ani si Ergaa kana bakka lamatti hin dhagaye. Oh, haleluuyaa. Ergaa kana bakka lamatti hin dhagayan. Antini kanas amma nan ajaja macaafa kana jechuun kan teoloojiin irraa baratamu dha. Kun jechuun kan teoloojiin irraa baratamu macaafa qulqulluun teoloojiin waan irraa baratamu kana yeroo duritti qarshii meeqaan bitama? Doolaara 20 bitama. Qarshii 1,900 wayii. Kana keessa illee lafa ittiin Yesuus waaqa kun jiru kana jechuun kanumatti teoloojii barachaa turredha dur. Sigalee na har'a kaasee ela sidibera. Mul'ata wayii argaa jira. Ameen nama waaqayyo. Ameen. Kora dalaba. Har'a sidibera. Ameen. Immus fantalakaa shantarabaga. Jalduu farratti sidibera. Ameen. Jalduu farratti geexee irratti sidibera. Ameen. Ila waaqayyo kana bakka beeqatti natti dubbate har'a qofaa miti. Qabeessa natti dubbataa ture kanaa nama waaqayyo. Ameen. Iskantala shantara fokola shuma sinka. Boroo tara jina magana. Miila kee jala geexeen utuu isheen miila kee jala deemtuun argaa. Ameen. Maskin tarabaka. Isheen leenca barbaacha dhatte naan jedha hafuurri koo. Yeroo tokko Ustaaz Ali. Namni waaqayyo sagalee isaanii baay'een dhaga'amu. Aye. Dikkaatti fufa. Jiru sagaleen koo. Ali bakka haasaa mi'a mashii. Fataa jechuun jirra. Fataa godhaa siif maamila yeroo tokko baarakallah beeku. Ani miyuutii qabadhee sin dhaggeeffadha dhugaa rabbi. Naa kadhatanii. Sagaleen koo jiru. Sagaleen keessan badeera nama waaqayyo. Ajaju. Kadhata xiqqoo na barbaachise. Qoome Khalid qoome nan ajaja. Neetworkii kanarratti nan ajaja. Ameen. Sha kumba. Ruba. Ibe tanka. Kobo. Ha. Ila. Oh, Yesus. Waan ta'etu natti Zayitii kanaan. Zayitii kanaan jalduu farratti. Mataatti cabseeramu. Irratti si dibeera. Itti cabsaa maqaa Yesuusiin. Itti cabsaa. Haleluuyaa. Geexee irratti. Aboo si kenneera. Ameen ka. Iskanta. Garuu garaan keessi kommoo maal jedha hafuurri koo isheen leenca barbaacha deemtee naan jedha. Geexeen. Yes, nama waaqayyo. Dhugaadha nama waaqayyo. Dhugaadha. Waa'ee lukkuullee ta'e kadhadhaa. Dhugaa nama waaqayyo. Lukkuu isheetu irratti illee ajaja baasa. Maal biyya sanatti erga isheen yeroo takka. Lukkuun badde. Waa'ee lukkuu isheetu waaqayyo maal jedha nama gooftaa. Ameen. Tajaajila irra lama kaas irra mana gaashaa jala mana koshkoshee waaqayyo hojii irra jiraani. Hojiitti jira. Hello. Sagaleen koo jira sagalee. Hello. Maqaan kee hawwiidha miti hawwii birraa. Eeyyee. Waaqayyo na argite gooftaa ko na argite anoo na argitan sedha. Hawwiin. Qubee haatu natti argama.
haa tunatti argama beekta. Cha yaa uummata galata fidaa maali jiru? Dukkana keessatti na argee. Hawwiidha. Galata fidaa galata. Yaa hawwi. Andaaqoon baddellee siin qabamti naan jedha Waaqayyo. Ameen. Indaaqoo miila cabaa. Indaaqoo miila cabdu. Ashasha kan taraba. Andaaqittiin badde siin qabamte galti naan jedha. Indaaqoo miila cabdu. Bakka ajajeera. Ameen kana magoofta. Ameen. Intini sangaan tokko illee jira. Caammaan jaarsa kootii illee na jalaa bade masgiida jalaa caammaa jaarsa kootii caammaa buburree tokko. Kadhadhaa sarratti illee. Geeta si jalaa fuudhan hanja Waaqayyo. Taraa. Yes nama Waaqayyo geetii ijoollee keenyaa tokko hin shakka qaalitti geetee musammaa jedhamu tokko hin shakka irratti ajaja baasaa kadhadhaa. Miishka tooba kapapa. Geedda utuu isheen sodaattee halkan barrii qabattee bultuu natti argame Waaqayyo natti mul'ate natti hime. Ameen. Anillee abjuutti argeera. Ameen. Situ irratti moo anaan jedhe? Ameen. Yesus kun na arge kaa iji isaa na arge ogorroo duubatti. Sabni Waaqayyo harka walitti buusee sagalee isaa ol kaasu. Maali uummanni lafaan hin jedhee? Maali uummanni cabsee rafa jala? Galata fidaa yaa saba. Galata fidaa yaa saba. Ganaan abbooma ganaan jecha. Indaaqoon hin gadhinaan jedhan. Harka walitti buusaanii sabni Waaqayyo. Indaaqoon koo sin galtiigaa. Erga Waaqayyo dubbatee indaaqoon koo sin galtii. Caammaan jaarsa kootii sunis hin gala. Yeroo takka carraa naa kannaa bee. Yeroo takka carraa naa kannaa. Hayyee. Itti darbeera nama Waaqayyo. Ereen dubbisa dhiifama. Itti nu deebisa. Anillee naman tajaajila ture dhufe waldaa'i. Anillee jechuudha. Anillee biisidha dhugaa rabbii. Dubbadhaa bakka. Madaraki